أكم جرتن المان أرومو خا الدنيا تن رجتن هندينو خا بيا في ألس جرتن دام سخية سناجهو أرانتنا هدوان قدّات كوتو قد قدّات كونت أجهمه وان منه أتي في أمل وان دي ما جرو خناتو تكو متاخي ينياتو جرا خنافين أريت سنت أسبه الرمالتو تهي منه داك اللي انتو خنا خيسا منو مهيدا ولي قال إثيوبيا سان خيست أنيو خيدا مه قافين ديساني الرجودان المان أوروموتي وري من هيدا سان خيس هيدا مه هاتومتي سبيشالي اللي انتو خيس وري قوته المان أوروموتي في أبليان خينيا خديو سان وري مسلمة وري هيدا مه اللي انتو سان خيس أنيو نمني هيدا مخون ميدرو قافي نمني مان هيدا مهودرا أنيو نما دو الرهافو تو هيدا ما بر yeroo hedduu namni gaafii mirgaa gaafatu gaafii saba isaa gaafatu takkaani ajjeefama takkaani hidhama takkaa biyya ari'ama wooma sadeen kana nagaan taa'uun danda'u ganda isaa keessa qe'ee isaa keessatti arrammoo warri mana hidhaa kana keessa guute warri mana hidhaa keessa guute kuni warra du'arraa hafee fi warra baqarraa hafee jechuudha ni beena hundi keenya dooyinaa fi luuyinaa fi abbaan garaa duraanuu hin dubbatu hin hidhamu mana hidhaa seenu arra namni mana hidhaa san guute irra guddaan 98% ilmaan Oromooti maaliif ibiddi qabate achitti beeytanii sa'aa sana torchi gooteeti beeki elektiriikaan garaftee akka ilmoo suuraa ilmoo namaa irraa fuutee sa'aa sana ibiddatti qabsiiste mana nyaataa wajji ibiddatti gubde sa'aa tana tuffii isaan nu qaban laala kaan ispaaltira nu jeesan kaan baadiyyaa keessatti kaan qe'ee keessatti kaan daldala isarratti xiqqoo ama 8 kaan hidhaa isaan harka jiru akkamitti ajjeefama hay bar addunyaa tanarra warreen bilisummaa argatan kuni irra guddaan diktaatara kana caalu jala turanii bar Mandela fan Myanmar fa prime ministeritin oso akkana hidhamaniiti biyya isaanii bilisoomfatanii arra bilisummaa argatanii jiraata ummanni kun arra hoggantoonni keenya kuni yoo hotteen isaanii takka cabte Baqqalaa Garbaa fa ilmaan Oromoo hundiif qopheessa tarkaanfii wayyaanee fi ilmaan Tigiree irra fudhachuuf qopheessa karaa dandeessaniin feetan karaa itti cufa feetan makiina isaanii dhaabaa bitti qaba خارو مدن ديساني تركان في رفرد قبيني ساني أكجرت إلمان ساني اللي ولمان أرومون هتلاو سي خاتي غرسيسو قبتي هتلاو غينيا إساني مت الدنيا غرسيسو قبنا أسو ما تيني هاوي بالتوك فيسبوك innun baasu odoo sila sirbi qabsoo nama bilisoomse odoo hawwii fi haasooni nama bilisoomse qaata bilisoomne sila dubbiin dubbii san bira kuttee jirti ummanni kun aa'oo isaanii keesseentee jirti wanniin dhamti mi'aan bilisummaatii fi mi'aan maallaqa aa'oo isaanii sana keessa achi keessaa baasuu deemna bilisummaa akkana si cicciniinaati si jeesaati si dabarsa malee akkana si dhiisu laaftutti isi warri OPDO taatanis warri makalaakaa saraawwitii keessa jirtanis bakkuma feetan jiraadha ilmaan Oromoo obboleeyyan keessan kadhumaa jiru kun qawwee teessan kara diina keessanii deebisa ilmaan keessan ija teessan qaroo teessan tabaruuf duraan ajjeesina inni nu wal nyaatee kufaa jira maal isi wanni isa wanni gootaniif kanaafi dubbiin dubbii lubbuu bira geessee jirti arraan tana tokkoon keenya iftulummaa dhiifnee salfishummaa fi igoo keenya achi lafa keenya warri barataa ifiin jedhan hundi keessan lafaa kaatanii arra ilmaan Oromoo bakka jirutti addunyaa tanarratti
walin fida mari hachiisa walidda tokko godha silaa dhaaban qabnuti kijibdu hundi tokko baaga jalatti kijibdu fi hattu wali qabame warruma dhaaba karaa nagaa kan isin rooyi harka dhibba yeroo dubbatan nama qubsan mana hidhaa keessanii yeroo dubbatan nama qubsan karaa nagaa falmanina diina kana gidee dubbatan dubbiin isaanii illee diina rifachiisti warri qawwee jettan immoo isin you guys too soft like a cake hana dhoyne isinu bilash qawwee qabne ittan malee haasawni keessanuu hadhaawaa miti lallaafa haasawni keessanuu kanaafuu nuti arraan booda akka meeshatti kaan asiin nuunca kaan gubbaan nuunca ka biyya keessaa immoo Tigireen asiin ceetiin kaan asiin caan opiniyoon asiin caa saboo nuti kun meeshaadha jaarraa 21ffaa keessa hin jirru we are in 21st century yeroo information every single second addunyaa tana shir godhaa jiru keessa jira dhufuu isin achi dhuftanii dhageenya kaasii dhufnuu dhageessan maal feetan kanaachi arraan booda oromoo gabroomsuu hin dandeessu amaara gabroomsuu hin danda'u amaarri oromoon amaara gabroomsuu hin dandeessu Tigireenis nu gabroomsuu hin dandeessu garuu dimokiraasii dhugaa san fiduuf kana firraa fonqolchuu qabna mootummaa kana suphuun qabnu akkamiin firraa fonqolchina namuu firraa hawwiin fonqolchina mootummaa kana hawwii qofa ammoo boo'ichuma ammoo sirbuma ammoo feesbuukuma ammoo ifitti kijibu jira if sobutti jira yaaboo dhugaan isinitti hima osoo ifi kijibuu baanne irra nu wayya namuu bakka jirtan barataan oromoo dhaabaa fi jinni itti dhiisa barataan oromoo aktiivistoonni oromoo ilmaan oromoo bakka jirtan walitti karaa telekonferensiitiin walii hidhadhaate addunyaa sana jirtan karaa fedhe naa ta'u ummata wali baasa ummata wal mari'achiisa maal haguun eessa deemna karam deemna ja'a wal gaafadha if gaafadha ifiin gaafadha yaa eessaa garam deemu jira bar mana tokko qofa jiisuun bu'aan qabdu bar mana tokko mana keessa jiraat tokko oggaa jiisuu deemtu mana biraa qopheeffachuu qabda manaa fi malallee qopheeffachuu qabda mana kana yoon jiise niin jiisamo rimodeeliin godhamo remodel jechuun niin haaromsadhamo jechuudha or maaliin godha jetteeti dura floor plaanii lafa kaayyata murteessine haanuu raajigu jennee murteessine eega haajigu jennee murteessine akkamitti eega inni jigee maal goona akkamitti if jaarraa if gaafadhaa ree duba ammuma najjaaras qopheeffadha mahandisaas qalama dibuu hunda amma qopheessaare osoon jiisine dura hawumaan mana dib lafaan goone mana dib goone dibu ta'uu isaatu hin beekne ganaa deemnee barbaanna kabiraa jaaruuf no ammaan tana amma yeroon everybody need to give up their ego khaanis anaa beeka jaa khaanis anaa si beeka akkuma meeshatti olii gannu ooftan akkuma beektan olii gannu ooftan khaan anaa siin deema jaa khaan anaa siin deema anaa sii beeka jaa khaanis anaa barataadha hoottaa xiqqoo wayin isin qaraasa jaa khaanis dhufeeti lakki jara kana karaa kana nu baas jee khaan jala caa khaan kasilaa xiqqoo qawwee qaba jaanuu bakka jiruu hin beeknu bismillaahi sunfaan dhaama haga yoom ifi kijibna ani dadhabe ifitti kijibaa oolu ifi sobaa oolus dadhabe ifillee kijibaa oolu dadhabe kanaafi murtii ciccimaa fudhachuu qabdan obboleessoo murtii ciccimaa fudhachuu qabdan ifirratti namu if khanna oromoon Jawaar Mohaammed qofa oromoon Baqqalaa Garbaa qofa Fayyisaa Leellisaa qofa oromoon sadeen kana qofa namni biraan jiru barataa mee qabna maaltu onnee isin keessatti dhoorkasa maaltu onnee isin dhoorke maaltu isin keessatti caccabsa kanatti isinis manguddoon
rabbi sodaadha warri hoggannettanii olii gad waliin wanni jettan kun mee ta'ate du'aayii godha qabsoota na dargaggeessa kannaati firaa tatta'a isin dabarsaa kanna yoo kanninuu itti ciccinaa teenyaa jettan qabadhaa hallayyaa wajji seena dhaaba keessanii walumaanuu hallayyaa wajjiitti seena nuti ummanni immoo hawaasni nagaa wali baanee mari'achuu qabna immoo maal goona heegaree fuulduraatiif dhaaba lakkoofsaa ofixuu dadhabnee bar maquma isaaniitu amma nama oromoo tokko karaa deemu nama regulaarii nama jes waa'uma siyaasaa hin beekne jes regulaarum oromoo tokko mee dhaabaati dhaaba oromoo meeqa beekta jaammee gaafadhaame gaafa uummata naa dhaleessaaf mee hin beeku lakkoofsaa hin beeku namni irra guddaan tokko taane ma ani oduun takkana dabarteen beektu obboleessoo but I don't see any action I don't see any waan takka bu'aa takka argaan jiru an hin feenu tokkummaa kijibaa teessan tanas isinuun beenu kanaaf ifii sobdanii nulleen sobina bakka takka qofa abdiin an qabu obbo Johaar Mahamad ati ummanni by default oromoon dura taasii godhattee jirti default jechuun ati ummanni lee si filatee si haa baatu hujiinte dura taasii gootee jirti amanamaa si gootee jirti ilmaan oromoo biratti diina biratti immoo jibbamaa si gootee jirti arra diinni yoo si argate foon kee kana ciccirateeti barbareen tuqatee nyaata kana beeki kanaaf eegeef kannitee jiraatte qilleensa oromiyaan hin bilisoomsettee jirta qilleensa oromiyaa bilisoomee jira lafa saniis ni bilisoomsinettee jirta dafii waliin nu qabe wali jaari ummata mataa wali qabiiti nuun deemi yoo nuun deemuu dadhabde namarra nuu kaayiti nama nuun deemu nuu godhi ummanni kaan hedeekii nutti jira nuti hedeekii fi gaastirik nutti jira ummanni kaan manguddoon jechuu kiyya kanaafu arrarraa eegalaati yoo hoggantoonni keenya kotteen isaanii cabde ilmaan Tigraay haa if eegani isaantu lola firrabbane jechuudha mixiin funyaan arbaa seenteeti funyaan arbaa qoqqotteeti oggaa arbii ka'ee mana isii waliin daammace akkasitti daammacu teenya yoo rabbi jedhe baatii 8 guutuu eeyinee obsineeni baatii 9 guutuu ummata isaanii tiksaa ture nuti isaan mana hidhaa keessa ibiddaan waliin nu guba kalubbuun kee jiru akkamii gubata ilmi namaa hayyuu bar qaroo bar ka gubate ijoollee barattootaati bar ta gubatte qillinxoo keessatti qillinxoon bar mana hidhaa oromooti bar mana hidhaa hattuuti miti bar mana hidhaa siyaasaa oromooti bar ija oromoo achi keessa taa'u jira bar isin as keessanii suufa uffattanii olii gad deddeemtanii oduu afuuftu ani hawwiin tiyyaas abdiin qabus mootummaa kana dafnee mootummaa kun yoo lubbuu dheereffate gaafiin ummata oromoo gaafii sirriiti jeeti xayyaaraan Gojjam keessatti ummata dhawaa nuuf Maqalee keessa hiriira nu bahaa asiin abbootii gadaa hoteela riizoortii qabatanii gaafii 13 ta ilmaan oromootiif deebuu qabdu jee harka nuu kaan hoyyaaneen abbootiin gadaa isa turtan agarree bar Gondaritti dhiira agarree bar sheekotaa fi qeesota agarree bar akka ummataa wajji hiriiranii dhaabbatanii ammaan booda wal sobuun hin jiru bar addunyaa wal sobuu dhiifte Facebook irra garree jira bar akkanatti ummata irra dhaabbatu sheekota isin abbootiin gadaa isa turtan hattuun maaliif gaafa dheengadda roobee irratti jaarsi kazaraa isaa fudhatee akkana agaazii dhoobar agarree bar sanis leenca agarree bar laandi kuruuzarii irra tatteessanii hoteelli isinii qabamee huccuu aadaa oromoo qulqulluu san uffattanii cuccululuuxanii ruuza mi'aawaa waan biddeena mi'aawaa nyaattanii labsanuu baaftan kishiif labsi keessan hin fudhannu labsa keessan abbootii gadaa hin beeynu abbootiin gadaa haa dhumtu ilmaan oromoo gaafa san abbootii gadaa ta'uu keessan isinii mirkaneessin
mootummaan tokko kasadaatu ka dhaabbatu yoo ummanni tokko ka'e yoo sheekotiin qeesonni abbootii gadaa ta'e yoo hundi ummataa hojii dhaabbate ka akkasitti mootummaan kun sodaatee waan godhu san dhiisu tiifadha aangoo teessan kanaafuu dhaamsa gabaabduun isinii qabu warra diiyaaspooraa jirtan dubbiillee isinii dheereesseen jira hiriira guyyaa takka baattanii waccaniin galina hiriira namuu kaapitaala jirutti akka Ameerikaa jirus diisitti nama miileen maarch akka guraaleen baatsanitti kaapitaala diisitti baha wali guuramaati if qaba dhiirti lubbuusii kannitee jirti doolaara 304 baasaati xayyaara muradha deema takka baasa kireeffadha deema ka Jarman jirtanis ka Awurooppaa jirtanis Awustiraaliyaa jirtanis kaapitaalatti baha guyyaa takka lama waccaniin deebiina haga wanni tun jiguutti itti fufuu qabna waan biraa dadhabna arraan tana yoo anaa fi ati dheeyne seenatara dheeyne dubbifne waraqaa teenya tiraashe darba namni kudha yoo darbee ni ilaalan dhibbi yoo darbe lakkoofsi namaa hedduu murteessa lakkoofsa guddaadhaan bakka jirru takka state capital haa ta'u or federal capital bakkuma ta'ettu ummanni Oromoo hadhaa isaa ka'ee agarsiisuu qaba خبيه خيسا لين خاي وان غمدن دو قبسو سا تفو قبا قويس هدنه فرا دوركو قمنا قوي هدچون هدو برباچيسا ارا امريكان قويس دي افور شمنا خيسا قبتي بي ديمقراسي تكالو لي تخيم بينتن مالف موتومان ني سوداتا من غيزي قوي قب امني خينيا وان قبدنين هددا وان دنديسنين امو warri ala jirtan aktivistoonni dafa hatatamatti yeroo tirfanina waan kana ummata Oromoo wali qabaati mari hachiisa waan takko godha dhaabni kan sila ummanni dissolve godhee jira by default hin jiran tokkolleen isaanii kanaaf dhaamsa kiyya kana walii dabarsa dhiifama nagaan na jiradha